Egaa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota sooshaal miidiyaa akkam jirtan fayyaa keessanii. Nama kana hedduun keessan ni beektu jedheeti yaada. Waggaa tokko jiran fakkaata deeggarsa godhaafii turtanii. Ammas baay'ee rakkataa jira. Akka namoonni gargaaran jedhee jennaadha. Mana isaan jira. Mee isumarraa waan dhageessan ta'a jechuudha. Mee maqaa keetii fi rakkina kan kee akkasumas akkamitti qaamni kee miidhame waan tokko tokko mee daawwattoota keenyaaf ibsi akka namni si gargaaruuf. maqaan koo Goomuuddiin Bawarriin jedhama. Mm. Jireenya koo foon akka argatu qaama miidhamnaadha. Mm, Jireenya koo keessatti immoo akka itti kana ta'e kana kee ijoollummaadhaan waan ta'eef dhukkubsadheetti naan jedhan. Kutattee akkasii amma deemuu hin dandeessu. Amma deemuu danda'u waan ta'eef Maal hojjettee immoo jiraatta? Maaliin jiraatta? deemsi kan koo nama waanuma harka namaa keessaa jechuudha. Jireenyi kan koo uuma namni natti kenne malee Uma namni sii kenne irraa uuma jechuudha. namni naa kennee birrii 10 haa ta'u, birrii 5 haa ta'u, birrii 1 haa ta'u, inji jaddu waan ta'eef isii mootu walirra buufadheetu manni irbaataan misiidhaas. Bultii qabda kana keessaa mucaan keetii? Ani ilmoo qabaa, warran qabaa. Kanaaf egaa kanarratti akkana gargaaranuu rabbiif jedhan jechuun barbaada. Kanaaf egaa daawwattoota keenya namni rabbiin isiniif laaffisee yoo illee deeggaruu dadhabdan illee akka miidhabdan sheerii gochuudhaan namoota dandeettii deeggarsaa qabaniif akka biraan geessa isiniin jenna. Buleessi keenya kun egaa akkuma argitan qaama miidhamaadha. Asii ka'ee kiiloomeetira hedduu deemee magaalaa keessa deemee umara argate fudhatee galee ilmoo isaa bulfata jechuudha. Kun akka argaa jirtanu kana keessaan daa'ima qaba. Miilli isaa lama hin hojjetu. Wallahi waan nama gaddisiisudha kunoo kana hidhatee deema. Ilaa kana qabime. Kana jilbatti hidhatee deema. Wallahi kunoo inni nuu jalaa ciccitee waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Namoonni rabbi isiniif laaffisee yuutuu danda'ame illee walitti gurmooftanii wiilcharii wayillee akka bitamuuf osoo isiniif mijate rabbiif jecha sheer godha namni fayyaa qabdanu. Akkuma argaa jirtanu miilli isaa lamman kun hin hojjetu. Mee machi deeme miila kee itti ilaalanu. Namni tokko tokko waa shakkuu danda'a. Wallahi ilaa kunoo waan hedduu nama gaddisiisudha. Kana jilbatti hidhatee deema kunoo akkuma argaa jirtanu. Haala kanaan deemala. Adeemsisaa haala kanaanii namni fayyaa qabda alhamdulillah jedhi sheer godha. Waan dandeessaniin bira dhaabbadha. Birriin tokko hin tuffatina. Birrii lama hin tuffatina. Mana dhufee cirfaa guuta akkuma jedhamu. Kanaaf egaa buleessi keenya kun jireenyi isaa kana kunoo kana jilbatti hidhatamee akkamitti hidhattee kanaan deemtamees ta'e akka nutti agarsiisu. Kunoo jilbi isaallee akkas ta'ee jira. Jilba kee galchiisa. Kanatti na argitan meellee kan koo akka kana ta'e utuma deemuu jechuudha kun akkana ta'uunsaa. Akkasitti hidhattee fayyadamta jechuudha. Isuma ammoo gaa kana umriin gara lafee kana. Kanaaf namni rabbi isinii laaffise namni rabbiin fayyaa isiniif kenne waan dandeessaniin bira dhaabbadha. Namoonni gargaaruu barbaadan naquun namaati akaawuntii kiyya isinitti hin kennaa immoo akkuma kana fidee itti kennee waa isiniin ergitan ragaa viidiyoo isiniif maxxansa jechuudha. Inshaallah wanti isin shakkitan tokko hin jiru. Mee ati illee maal jettaan namoota si gargaaruu barbaadaniin karaa kamiin akkasii gargaaran ifa godhiiti. Yoo yaadattan ta'e waggaa tokko dura fakkaata amma tokko deeggarsa xiqqoo si fidaan turreen. Amma yeroo sadii yoo ta'eera gargaarsi kan kee yeroo sadii wayina gargaartiif rabbi si gargaaru namoota sanaafis immoo rabbi kayrii dabarsu jedha. Namni rabbi jettan garuu hundinuu jezaan rabbi marraa argamu malee namni taaluudha. Yoo amma ta'e ta'u birrii tokko isa ta'u birrii lama isa ta'u walitti gargaaraniituma akkana gargaaran jedha. Kanaafuu akkuma dandeessanii waan dandeessaniin gargaaranii rabbi isinii gargaaru isiniin jedhaan immoo inshaallah yoo isin eege waa argitaniif amaana keessan fidee akkuma kana itti kennee gammachiiseenii yoo danda'ama ta'e akka wiilcharii wayillee bitamu walitti gurmaa'ame jechuudha. Yoo dadhabame jedhamee waanti ittiin ilmoo isaa kanallee bulfatu akkuma gurgurtan manni isaas kana fakkaata. Ilmoo isaa kana ittiin bulfatu akka gargaartan gargaarsi xiqqoo hin qabu jechuudha. Qarshii 100 illee taatu birrii 10 illee taatu xiqqoo hin qabu. Kanaafiyyuu deeggarsa godhaanii baay'ee tokko akka rakkatee jira. Qaamni isaa miidhamaadha. Hojjetee nama nyaachuu buluu danda'u miti. Nama yeroo hunda magaalaa keessa deemee harka namaa eeggatudha. Kanaaf atammoo osoo deeggarsa wayii argatte hojii wayillee hojjechuu hin dandeessaa? Nan hojjedha waan argameeti. Bootaas argadhe waan itti hojjedhu argadhe. Ilaa karuma daariittuu. Karuma daariittuu harka kadha nama kadhachuu hin jaalladhu. Sirriidha harki namaa tokko faayidaa qabu.
Kanaaf egaa yoo rabbi isiniif dandeessisee mee hojii xiqqoo isiillee akka itti banamu namoota akkasii bira dhadhaabbadhaa jedhu yaada jedhu qabna jechuudha. Inshaallah namni rabbi isiniif laaffisee lakkoofsa bilbilaa sirra isiniif hin ka'a naquun nama waan rabbi isiniif dandeessisee akka bira dhaabbattan isiniin jedha kabajamtoota daawwattoota keenya sheer gochuudhaan namoota hedduu akka ga'u taasisaa isiniin jedha. Dhaamsa biraa qabdaa? Dhaamsa biraa gaa wanti hin qabu. Jireenyi kun akka waan hin beekamaa miti. Jireenyi kun amma hundinuu yeroo kun qaaliidha. Dhaamsa biraa wanti hin qabu. Rabbiif jedhamee waan tokko waan hojjetamu boris akiraatti waan ta'eef waa tokko rakkoon hin jiru. Isuma kanatti isuma biratti maqaan Abdulaziz maqaan kan Abdulaziz isumatti hanqaawutti sarratti naa kennitanii naanan iyyuu gargaarsa immoo waan ta'e inni immoo sirraa immoo natti dabarsita jechuudha. Isa fudhadhaa waan ta'e jechuuf ani barbaade waan waaqaatiin. Akkas inshaallah rabbii carraa gaarii siif godhu inshaallah gargaaru inshaallah abshirii. Khayriidhaan deebine wal agarraa. Akkasii daawwattoota keenya rabbiif jecha sheer godha. Sheer gochuun isinirraa eegama. Sheerumallee godha. Sheeriin jechuun nama hedduu bira akka ga'uuf gabaa biraachisa waan ta'eef viidiyoo biraatii walitti deebinaa nagaan nuuf tura.